Gaazexeessitoonni ONN hidhamu manni murtii immoo abbaan alangee torban dhufu Jawaar Mohammad fa'i irratti himata akka banu ajajeera. Osoo namni waliin jiraatan koronaa vaayirasiin qabame kunuunsa akkamii gootu? Dhimmoota kaanis qabna. Ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Gaazexeessitoonni biyya keessaa fi biyya alaa filannoo gabaasuuf gara naannoo Tigraayitti maluuf turan buufata xiyyaaraa Finfinneetti ittifamuu BBC'tti himan. Kanneen irra ittifamuu ibsan keessaa tokko gaazexeessitoota miidiyaa biyya keessaa Awuloo Miidiyaaf dalaganidha. Qopheessaan olaanaa dhaabbatichaa Baqaaluu Alaamirraw waan raawwate jedhee akkanaan immoo. ትግራይ ምርጫ ኮሚሽን በኩል የተላኩልን ደብዳቤ መሰረት አድርገን በድርጅታችን 3 ሰዎች ነው ወደ ትግራይ እንዲሄዱ ጠላ ኮሚሽኒ ፍለኖ ትግራይ ራኑ ፈርገመ ቡረ ጎዳቹን ነምኒ ሰዲ ገራ ትግራይ አካዴሚ ረመድነ ሪፖርተር ካሜራ ነመወራቡ ፊ ከንጉላሉ እርግነ ታውስ ቡፈተ ጥያራ ቦሌት ሰከታ እርገ ደርበኒ ቦዳ ኦሶ ጥያራ ኤጋ ጅራኒቲ ዱፈኒ ጀልቀባ ወራቃየኙማ ፊ ቲኬታ በላሊ አርካ ከንፉደኒ Ijoolleen akkanatti himanitti filannoo seeraan alaa gabaasuu deemtu kun yakkadha jedhanii ifatani sa'aatii tokko erga tursiisanii mi'a hojii harkaa qaban hunda erga irraa fudhanii booda buufata xiyyaaraatti akka ba'an ta'eera. ያዟቸውን እቃዎች ከወሰዱባቸው በኋላ ልጆቹ ወደ ከኤርፖርት እንዲወጡ ተደርጓል. Kanneen tika mootummaan buufata xiyyaaraarraa ittifamuu ibsan keessaa tokko gaazexeessaa VOA afaan Ingilizii fi Bloombergiif kan gabaasu Saayimon Maarkesidha. Waraqaa eenyummaa namoota muraasa erga ilaalanii booda xiyyaara yaabbanneerraa akka buunu taasifamneerraa jechuun BBC'tti hime. Namni biraa xiyyaara keessa turanii fi BBC'n dubbise immoo hojjettoonni tikaa buufata xiyyaaraa jiran moobaayilii fi kompiitara harkaa yoo fuudhan arguu himaniiru. Dhaabbata International Crisis Group'itti qorataa Itoophiyaa kan ta'e Wiiliyaam Deefisanis kanneen hambifaman keessaa ta'uu BBC mirkaneeffateera. Akka Reuters gabaasetti namoonni irraa imala Maqaleerraa hambifaman jedhaman gaazexeessitoota 4 dabalatee namoota 12dha. Waldaan gaazexeessitoota biyya alaa Itoophiyaa jiru ibsa baaseen wantoota gaazexeessitoota irratti raawwate jedhe balaaleffateera. Dabalataan waldaan kun abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa miseensa waldichaatti bilbilee filannoo naannoon Tigraay adeemsisuuf jedhu qaamaan dhaqanii akka hin gabaasne akeekkachiiseeraa jechuun himateera. Gaazexeessitoonni filannoo mootummaan federaalaa heeraan ala jedhe akka hin gabaasne himan jedhu irratti kan gaafataman daayirektarri abbaa taayitichaa Dr. Geetaachoo Dinquu wanta kanaa hin jiru jechuun miidiyaa biyya keessaa Dimtsii Wayyaaneef dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gaazexeessitoonni buufata xiyyaaraa booletti ittifamuu dubbatan irratti qondaala mootummaa olaanoo dhimmichi isaan laallatu argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Manni maree Federeeshinii Itoophiyaa walga'ii hatattamaa sanbata dheengaddaa taa'een filannoon naannoo Tigraay taasisuuf jedhu heera biyyaa kan diigedha jechuun sagalee guutuun murteesseera. Dabalataan filannichi akka hin taasifamnetti ilaalama irra gaasifamu akkasumas hojii irra siin ooluu jedheera. Murtee kana irratti yaada isaanii kan gaafanne Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr. Taaddasa Leencoo adeemsi naannoo Tigraay Federeeshinii biyyattiif balaadha jechuun qeequ. Seera sana nan cabse jechuun olaantummaa seeraa diiguudha. Olaantummaa heeraa diiguudha. Kuni balaa guddaa konstituushinii irratti federeeshinii biyyattii kanarrattis keessattuu Oromiyaa irratti immoo waan aggaamame ta'ee natti mul'ata. Akka intelektuwaalonni keenya yeroo tokko tokko ijoo fi dunuunfatanii waan ta'e adda addaa dubbatu. Heerri kuni balaan kuni balaa Tigraay fi federaalaa ta'e balaa naannolee adda addaa irratti aggaamame ta'ee yaada. Maaliif Tigraay amma heera cabsitee yoo akkanumatti cal jennee jala dabarre dubbiin boruu cimaa deema. Maaliif hundumtuu heera cabsuu jalqabaa jechuudha. Oromiyaaf waan akeekuu qabaa jettan murteen naannoon Tigraay fudhate. Itoophiyaan sun gaafa jigdu uummata Oromootiif balaa guddaa qaba. Balaa guddaa kan nuti ji'oopolitiksii naannoo kanaan warri hin beekne akkanumaan isaantirii jennetoo hin ta'in ji'oopolitiksii naannoo kanaa jiru. Saba nu keessa jiru. Saba nu cinaa jiru. Saba hunda hoggaa arginu badii guddaa qaba. Biyyattiin egaa federeeshiniidhaan hundoofte mootummaan federaalaa immoo biyyattii kana eeguudhaaf heera kabachiisuudhaaf dirqama qaba. Tarii murtiin naannoon Tigraay fudhate fuulduree federeeshinii biyyattii irratti waan akeeku qaba.
balaa guddaan duratti akeekaa jira bara. Balaa guddaadha. Maaliif federalizimiin kun lafa qabachuu qaba. Seerri mootummaan kun kabajamuu qaba. Oromoon duraanis kan gaafatu kana natti fakkaata. Egaa amma dhimmi muddamii mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu jiru dhimma seeraayyuu miti dhimma siyaasaati xiinxaltoonni jedhan jiru. Isin akka ogeessa seeraatti yaada akkamii qabdu? Siyaasnis seeris wal keessa jiru. Waa'een heeraa kun waa'een elekshinii waa'ee siyaasa. Siyaasni immoo dhaqee gaafa bilchaatu heera ta'a. Kanaaf addaddummaan siyaasaa jiraachuu ni danda'a. Kuni heera keessatti waan dhalatudha. Mootummaa keessatti waan dhalatudha. Ogeessonni seeraa ilaalchi isaanii maaf gargar ta'e dhimmuma heeraa kanarratti inni kaan dhimmuma heeraa kana Tigraayitti goree dubbata inni kaan mootummaatti goree dubbata akkamiin kuni ta'e? Maal ta'e dubbiin heeraa kun dubbii poolitikaa sijaa ta'eef tokko heeratu irraa dubbata tokko immoo poolitikaatu irraa dubbata. Falmii sanaan murtiin darbeera. Kana murtiin suni baasii ta'uu danda'a. It's quite possible. Gaafa murtaa'e maal ta'a? Akka uummata ammayyaa'etti yoo yaadde kanaan waliin galu garuu heerammoo kabajuun dirqama. Maaliif heerri yoo jiraate malee boruu hin jiru. Boruu biyyi inni jedhamu seerri inni jedhamu wanti sun hunduu hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu odeeffannoowwan gaggabaaboo isinitti hima. Hindiin lakkoofsa namoota koronaa vaayirasiin qabamaniin Biraaziil caaluun addunyaarraa lammaffaa taate sa'aatii 24 darban keessatti biyyattiin namoota haaraa koronaa vaayirasiin qabaman 90,000 galmeessite. Chaayinaan biyyoota Afrikaa 4 keessatti buufata waraanaa ijaarrachuu fi akka gabaasa baruun dhimma humna ittisaa gabaasu peentaakoon gabaasetti Keeniyaa, Tanzeeniyaa, Angoolaa fi Siishels biyyoota hedduu Chaayinaan feetu keessaa isaan ijoodha. Biyya Faransaayitti maanguddoon ganna 80 tiisiisa ajjeessuuf osoo yaalanii walakkaa mana isaanii jigsan. Maanguddoon kun irbaata isaanii osoo nyaatanii titiisni deddeebiteen isaan jeeqte jennaan meeshaa elektiriikiin ishee ari'uuf itti fayyadaman gaazii qilleensa keessa ture walitti bu'eetu dhoohinsa uumee mana kan duraa jigse. Oduu biraattan gaazexeessitoonni Oromiyaa Niiwus Neetwork ONN poolisiin to'atamuu dhaabbatichi beeksise. Kun kan ta'e guyyaa kaleessaa yoo ta'u yeroo to'ataman mana nyaataa Kakumaamee jedhamuu fi Finfinnee argamutti sagantaa ayyaanaa qopheessaa turan jedhameera. Waan raawwate Galaanaa Balaa hojii gaggeessaa dhaabbatichaa obbo Soorsaa Dabalaa gaafateera. Gara dhumaarra wayittii ga'anii egaa poolisiin itti fakkaata ga'umni hidhatee naan jedhanii anis qulqulleeffadhe bira hin jiru waan ta'eef namni tokko warri gaazexeessitooma keessaa gara edda qabamanii booda silkiin harkaan fudhatamne ture. Naa bilbili dubbii gabaabduu naa himee humnuma waraanaatiin walumatti qabamne egaa makiinaan ittiin deeman illee hin jira ture. Kireeffatanii deemanii shofeerri makiinaa sanaallee nafnee keessummoota godhatanii maanguddoota namoota waammatan qabuuyyu ture nama akkas 3-4 waan ta'an natti fakkaata. Nyaata aadaa wayiillee han qopheessite dubartii wayiillee walumaan jiru waliigalatti gara 10 gadi ta'u garuu gaazexeessitoonni walumaa galatti namoota kaameraa waan adda addaa dabalatee jechuudha warri kan keenyaa. Akka waliigalaatti namni hin qabamee jedhanii amma feesbuuk irraas kan argaa jiru. Hojjetoota kakuullee itti dabalan ta'een beekuu nama 29 ga'aniiru jedhama. Bakkuma tokkotti gaafiirma tokko malee ukkaamsamanii fuudhaman maaliif akka qabaman illee ittiin himamne naachi. Namni isin bilbile poolis dhaabaa Soostanyaa jedhamu geeffamuu isinitti meera? Nutti mee gaazexeessaa akkuma amma achi keessatti naqanii jiru jedhe gaazexeessaatti gaafatamaadhuma sagantaa kanaa fudhatee kan deeme Dassuu Duulaa kan jedhamu. Qophiin kun waan siyaasaa wajjin wal qabataa? Tarii sababa sanaatti qabaman jechuu dandeenya? Waan takka hin qabu. Aadaa fi bara haaraa ilaalchisee sirbaa fi wantoota qoosaa kanaan ilaallatu qofa akka ta'uudha. Namoonni waamaman illee maanguddoota beektaa gaazexeessitoota kanaan ala sirbitoota aadaa nama 2. Dhimma kana irratti Koomishinii Poolisii Finfinnee irraa odeeffachuuf yaaliin taasifnee milkoofne. Mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddachi ramaddii araadaa abbaan alangee torban dhufu gaafa jimaataa jechuunis fulbaana bultii 8 bara 2013 Jawaar Mohaammed fa'i irratti himannaa akka banuu ajaje. Gama kaaniin torban darbee obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa akka wal argan ajajni manni murtii dabarse hojii irra hin oolle jedhanii shakkamtoonni mana murtiitti himaniiru. Habtaamuu Xibabuu gabaasa qaba. Manni murtichaa dhaddacha harrooleen abbaan alangaa shakkamtoota lakkoofsa tokkoffaa hanga 10ffaa jiran obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, Yaalam Warqaa Saffaa, Geetuu Tarrafaa fi kunneen biroo 6 irratti hanga fulbaana 8 bara 2013tti himata akka hundeessu ajaja kenneera.
Gama biraatiin galmee qorannoo duraa obbo Jawaar faa keessatti kan argaman namoota 4 Hamzaa Daana yookaan Boranaa, Shamsaddiin Xahaa, Boonaa Tibilee fi Mallasa Dirribsaa irratti abbaan alangaa ragaalee dhiyeessee waan hin dhaggeessisneef himata yoo qabaate guyyoota 5 keessatti akka hundeessu manni murtichaa ajajeera. Dhaddachaarra ooleen iyyata mirga wabii shakkamtoonni fi abukaatoowwan isaanii dhiyeessan kuffisuun hanga fulbaana 8 bara 2013tti hidhaarra akka turan ajajeera. Mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddachi ramaddii araadaa dhaddachaa gayya 29 bara 2012 ooleen kophaatti hidhamuun obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa sirrii akka hin taane fi isaan lamaan akka wal argan akka taasifamu ajaja kennee ture. Haa ta'u malee ajajni mana murtii kun akka hin raawwatamne shakkamtoonni fi abukaatoowwan isaanii dhaddachaarraa irratti dubbataniiru. Obbo Jawaar Mohammad poolisoonni nu gargaaru barbaadu garuu sababa dhiibbaa gara olii jiruun ajajicha raawwachuu hin dandeenye poolisiin ajajicha raawwachuudhaaf deeggarsi mana murtii isa barbaachisa jechuun dubbatan. Bulchiinsa hidhamtootaa Komishinii Poolisii Federaalaatti Daayirektarri Taantuun dhimma iddoo turtii shakkamtootaa Koomaandar Yaneenesh Gabra Egzaabeer ajajicha daayirektara olaanaatu fudhate sababa ittiin raawwatamne hin beeku jechuun dhaddacha irratti dubbatan. Manni murtichaas bulchiinsi hidhamtootaa Komishinii Poolisii Federaalaa fi qaamni dhimmichi ilaallatu haalduree tokko malee ajajicha akka raawwatan akkasumas Komishiniin Poolisii Federaalaas raawwisaa akka gabaasu ajajeera. Gama biraatiin obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa yaada qaban dhaddacha irratti kan dubbatan yommuu ta'u kabaja mana murtichaaf qaban himaniiru. Poolisoonni kunuunsa nuuf taasiftaniif galatoomaa kan jedhan obbo Jawaar kunuunsi taasifamu namoota bebbeekamoof qofa osoo hin taane nama hundaaf ta'uu akka qabu himan. Gama biraatiin namoonni siyaasaa filamanii keeyyatawwan mirga wabii hin kennisiisneen akka himataman taasifamaa jira kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa mootummaan qaamolee siyaasaa waliin mari'achuutu furmaata jechuun dubbataniiru. Xumura geenye irraa tatamsa'inni koronaa vaayirasii ammallee dabalaa jira. Itoophiyaan erga vaayirasichi mul'atee as nama miiliyoona 1 ol kan qoratte yoo ta'u har'umallee namoota 976 vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'eera. 15 immoo du'anii. Miseensi maatii keessan yookiin namni isin beektan koronaa vaayirasiin yoo isin jalaa qabame mana keessatti akkamiin kunuunsuu dandeessu? Firaa'ol Balaay isinitti himti. Namni koronaa vaayirasiin qabame tokko boqonnaa, nyaata madaalawaa, bishaan irra deddeebiin dhuguun isa barbaachisa. Kiniiniin parastamoolii fi ibuproofiniin ho'ina qaamaa sirreessuuf kan gargaaran yoo ta'u mallattooleen torban tokko ol isinirra turraan immoo hakiimatti bilbiluu yookiin buufata fayyaa naannoo keessanitti argamu adeemuu qabdu. Lammaffaa irratti adda of baasuu. Mana keessatti yoo xiqqaateef guyyoota 10f adda baafamuu qabu. Yoo danda'ame kutaa qofaa isaanii qabaachuun nyaanni balbalarra kaa'amuufii qaba. Yoo mana tokko keessa jiraachuun dirqama ta'e immoo maaskii keewwachuu fi yoo xiqqaate meetira 2 walirraa fagaachuun barbaachisaadha. Maaskii immoo tuttuqqaarraa bilisa taasisuun of eeggannoon maqsuu qabdu. Kutaalee kanneen akka mana fincaanii isaan waliin qooddattu taanaan immoo sagantaa baafachuun isaan dura fayyadamuu fi qulqulleessuu hin dagatina. Sadaffaa qulqullina. Wanti isaan tuqan hundi vaayirasichaan faalamuu waan danda'uuf wantoota kanneen akka qabannoo balbalaa sirriitti qulqulleessaa. Dabalataan immoo qodaa kosiitti gatan qofaatti dhiyeessaa fi huccuun itti fayyadamaa turan vaayirasicha tamsaasuu waan danda'uuf yeroo kaastan hin urgufina. Harka keessan immoo isaanitti erga dhiyaattaniin booda yeroo bilcheessitanii fi nyaachuun dura sirriitti dhiqadhaa. Arfaffaa adda of baasuu. Namni mana sana keessa jiru hundi torbee 2f adda of baasuu qaba. Qorichaa fi soorannis balbala irratti dhiyeeffamuufii qaba. Hubadhaa yoo ofii keessan of eegdan qofa namoota biroof ooluu dandeessu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti kaanis kunuunsa ofis eeggadhaa. Gaaritti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan wixata galgalaa xumuramee boroo walitti deebinaa halkan gaarii.